Nagaan bakka jirtan maraatti isiniif haa ta'u. Waloodos yoo har'a viidiyoo biraan kan deebine yoo ta'u, fiilmii mata dureen isaa Sekireetarii jedhamu bara 2002 ilaalchaaf dhiyaatee jaalatamummaa guddaa gonfatee gabaabsinee waliin ilaallaa. Akka jaalattan homaa shakkii hin qabu. Laayik gochuun viidiyicha eegalaa. Intalli Lii jedhamtu sammuun ishee tokko har'a hospitaala keessaa baateetti. Sababa dhukkuba ishee kanaafis yeroo hunda karaalee garaagaraan of ajjeesuuf yaalii taasisti. Kanas kan gootu meeshaalee qara qabanii fi wantoota biroo fayyadamuudhaan dhukkuba ishee kanaafis doktoroonni homaallee ishee gargaaruu hin dandeenye. Liin gara mana maatii isheetti yeroo deebitus hojii hojjechuuf bakka isheef mijatu barbaadu eegalti. Haa ta'u malee hojii kamirratti iyyuu cimtuu hin turre. Waan isheen ittiin cimtuu taate tokko yoo jiraate taayipiraayitarii irratti ariitiidhaan barreessuu qofaadha. Abukaattoo beekamaa tokko biraa hojii argachuuf afgaaffiif bilbilaan beellama qabattee jirti. Liin hojii seenuuf afgaaffii taasistu kanaafis baay'ee dhiphattee turte. Sababni isaas kanaan dura eessatti iyyuu hojii hojjettee hin beektu. Guyyaa itti aanu gara biiroo kanaa yeroo geessu naannoo sanatti waan keessummaa ta'e tokko agarti. Gara biiroo sanaa yeroo seentus eenyuyyuu dhimma ishee hin godhanne. Kan ishee simates kan ishee hubates hin turre. Garuma keessaa yeroo seentu Abukaatoo Edwaard Girey jedhamu tokko waliin wal qunnamte. Innis Liitiin waa'ee jireenya dhuunfaa ishee gaafachuu jalqabe. Amala baramaa hin taanes qaba. Kanaanis akka nama sammuu isaa dhibamee fakkaachuun gaaffiiwwan hin baratamne gaafachuu itti fufe. Obbo Girey hojiin isaa nuffisiisaa akka ta'u dursee akeekkachiisuun hojiin ishee maamiltootaaf xalayaa barreessuu fi erguu akka ta'e hubachiisa. Obbo Girey dhumarratti ishee akka fidduufiif ajajatus isheen garuu hojii salphaa akkanaallee hojjechuuf gahumsa hin qabdu. Guyyoonni itti aanan Liif baay'ee rakkisoo turanii waan ajajamte hundas afaanitti raawwachuuf yeroon ishee hin gahu. Kanaanis sababa hojiin itti baay'ateef humnaa ol dhiphattee jirti. Guyyaa boqonnaa isheettis hiriyaa ishee daree barnootaa duraa wajjin akka carraa yeroo dheeraa boodas waan wal arganiif gammachuu fi wal yaaduu irraa kan ka'e wal faana taphachuu eegalanii. Haa ta'u malee akka carraa naannoo isaan jiran sanatti kan argame Girey dhokatee isaan ilaalaa jira. Dhugeessaas Girey amala isaa isa dhokataa sana itti agarsiisuu jalqabe. Xalayaa yeroo barreessitu dogoggora xixiqqoo furaanuun itti agarsiisuun akka sirreessitu dheekkamsaan itti hima. Isheenis sababa hojiin itti baay'atuu fi dhiphattuun dogoggoroota xixiqqoo baay'inaan hojjechuu fuftee. Gireyis dhimma kana callisee irra darbuu fi dandamachuu hin dandeenye. Kanaaf Liitiin gara biiroo isaatti waamuun kan barreessite akka dubbistuuf teebilii irratti gadi jechisiisa. Liinis akkuma jedhamte gadi jettee dubbisuu jalqabdus Obbo Girey haala hin eegamneen duubaan dhaanuu jalqabe. Liin dubbisuu ishee addaan kuttee. Obbo Girey garuu dubbisuu ishee akka itti fuftu cimsee akeekkachiisa. Jecha tokko booda namtichi intaloo dhaanuu isaa ittuma fufee. Kana gidduuttis Liin qooda aaruu miirri gaariin itti dhagahamuu fi gammadu eegalti. Taateen kun erga dhumee booda Obbo Girey gara hojii isheetti akka deebitu ajaja dabarsa. Guyyaa itti aanuttis Liin irra deebitee dogoggoroota salphaa kanneen akka qubeefaa dogoggoruun waraqaa sagabattee gara biiroo isaa dhaqxe. Girey Liitiin adabaa kan jiru hamminarraa kan ka'e miti. Kanas taasisaa kan jiru ishee waliin bashannanuun waan isatti toluufidha. Waan kana ta'eefis Obbo Girey gara biirootti waamee Liitiin adabuu isaa ittuma fufee. Meeshaalee garaagaraa harkaa fi gatiittii qabachiisuun akka deemtus ni dirqisiisa ture. Adabbii kanarra kan darbes akka sareetti akka deemtu ni taasisa. Galgala tokkos Liin dubartootni dhiirotaan akkamitti hawwachuu akka danda'an kitaaba barsiisu tokko dubbisaa jirti. Yeroo raftus yaadaan Girey waliin ciistee abjuu wayita wal qunnamtii saalaa raawwatan argiti. Liin Obbo Girey irraa jaalalli ishee hin qabne. Kanarraa kan ka'es buleesaa itti yaaddee dogoggoroota hojjetti. Innis sababa dogoggora ishee kanaaf adabbii barame sana adabuu ittuma fufee. Miira ishee hubachiisuufis waan isheef danda'amu hunda yaaltus Obbo Gireyitti hojiin waan baay'ateef yeroo kennee fi ishee wajjin turuu hin dandeenye. Har'a sababa hin beekamne Obbo Girey dhimma ishee hin godhanne ture. Liin hojii dhiistee gara hospitaala abbaan ishee ciisaa jiru tokko abbaa ishee gaafachuu deemte. Abbaan ishees dhukkuba cimaadhaan qabamee koomaa keessa ciisa ture. Baay'ee gadditee kan turte Liin miira kana keessaa bahuuf gara Mr. Girey deemtee gara balbalaatti siquun haasofsiisuuf yaaltus waan ishee irra gahee ifatti baas keessatti himuu hin dandeenye. Mr. Gireyis waan isheen jechuu barbaadde waan hin galleefiif nagaa itti dhaammatee ol deebi'a. Guyyoota itti aananittis
Mr. Grey waan ishee irratti ishee waliin raawwachaa jiru hunda dhaabuuf murteessaa. Dogoggora Liin dogoggortu kan ittiin jala muru Paarkerii diimaa sanas ofirraa fageessee kaahaa. Isheen itti yaaddee dogoggoraa turtus inni garuu dhimma ishee yaadaan qabu dhiisaa. Liinis hoogganaa ishee gara addunyaa duraatti deebisuuf karaalee hedduun yaalii taasistus inni garuu sababa hin beekamneen akkuma duraa sana yaadaan ishee qabuu dhiisuusaa itti fufaa. Liinis Mr. Greyin alamiirri gaariin akka itti dhagahamu yaaluuf murteessitee ashaangulliitiidhaan teessoo ishee rukuchuu jalqabdus gammachuu namticharraa argachaa turte argachuu hin dandeenye. Dhugummaan isaa garuu Mr. Grey isa jibbisiistee otoo hin taane miira icciitii isatti dhagahamu ukkaamsuuf yaala ture isaati. Hoogganaa ishee injifachuuf yaalii taasistu hunda dhiisuun gurbaa hiriyaa daree ishee duraa waliin bartee kanaan dura bartee sana dabaluuf yaalti. Inni garuu nama waan akkasiif qophaa'aa ta'e waan hin taaneef siluma itti toluu hin dandeenye. Ammas bartee ajaa'ibaa Obbo Girey waliin dabarsite sana yaadaa jirti. Uleessaas Liin xalayaa tokko irratti raammoo guddaa keessee fi hoogganaan ishees kanarra darbuu hin dandeenye ture gara biiroo akka dhuftu waama. Liinis gadi jettee abboomamuun adabbii ishee eeggachuu itti fuftee hoogganaan ishees qamisii ishee fi uffata ishee isa keessaa akka baastu ajaja dabarsee isheenis abboomamuun waan ajajamte raawwatte. Girey garuu waan kanaan dura raawwachaa ture miti kan godhe gochaa kana qofaa isaa raawwachuuf murteessaa. Taateewwan kun hundi erga raawwatamanii dhumanii booda waraqoota barbaadaman erga guuttee saadduchee akka fidduufiif gaafata. Erga deemtee booda Obbo Girey qubeewwan dogoggoramanii fi suurota ishee hunda sassaabuun gorduubatti geessuun gubaa. Buleessaas biirootti ishee waamee yeroo wal argan gaaffilee kanaan dura gaafateen wal fakkaatu dabale gaafata. Kana boodas haala kanaan itti fufuu akka hin dandeenyetti himuun hojiirra ishee gaggeessaa. Dogoggoroota hojii irratti uumaman hundaaf ishee ceebba'ee yoo isheen hojii kana dhaabuu baatte inni dhaabuu akka hin dandeenyetti himaa. Liinis sirnaan isa baruu akka barbaaddutti himtus Girey garuu kan ishee qacaree amalasaa abjuu fakkaatu sana qofaaf akka ta'etti himee biirootii ariifattee akka baatuu fi lammaffaa isa bira akka hin geenye dubbatee ishee ari'a. Liin meeshaalee ishee qabattee bahuun daandii irratti baay'ee boossee maatii isheettis hojiirraa gaggeeffamuu ishee hin himne turte. Sa'aatii hojii eeggattee akka nama hojii qabuutti kabajjee bahuun ni fakkeessiti turte. Barreessituu haaraa Girey akka qacarate ala teessee otoo hordoftuu argiti. Liin amala hin baratamne kan akka abjuu sana nama qabu yoo argatteef barbaadu eegaltus milkaa'uu hin dandeenye. Namni hundinuu karaa baratametti ta'a. Yeroo murtaa'e boodas Liin hiriyaa daree barnootaa ishii duraa sana waliin wal fuudhuuf murteessanii. Haa ta'u malee guyyaa cidha ishee sana baqattee gara biiroo Obbo Girey dhaqxi. Sana boodas akka isa jaallattu ibsitee fi inni garuu ishee amanuu hin dandeenye. Isheenis irra deebitee akka isa jaallatte itti himti. Gireyis harka ishee teebilii irra keessee hanga inni dhufutti akka isa eegdu ajajee biraa deema. Isheenis ajaja fudhachuun akkuma ajajamtetti otoo teessuu bakkeen sun dukkanaa'u eegalee. Liin ammallee harka ishee teebilii sanarra kaa'uun akkuma ajajamtetti eegaa jirti. Gireyis gara isheetti deebi'uu akka qabu yeroo dheeraaf itti yaada erga murteesseen booda ajaja isaa akkam akka eegdu baruuf bilbila biiroodhaan gara isheetti bilbila. Liinis bilbilicha ilkaan isheetiin kaasuun Obbo Gireyiif parsantii 100 akka ajajamtu mirkaneessiti. Jaalalleen ishee kutaa barnootaa ishee duraa sunis gara ishee dhufuun asii maal akka hojjettu gaafata. Obbo Gireyi garuu kana hunda ala dhaabbatee dhoksaadhaan ilaalaa ture. Mushurichis liitiin bakkichaa kaasuuf murteesse. Liin garuu deebitee harka ishee teebilirra keessi turte. Isa arguu akka hin barbaanne itti himuun asitti ishee dhiisee akka deemu gaafatti. Guyyoonni lakkaa'amanis isheen garuu nyaataaf dhugaatii malee bakkuma sana teessee jirti. Namoonni baay'eenis ishee sossobuun gara manaatti akka deebitu ishee gaafachaa turani. Isheen garuu isaan dhagahuu hin barbaanne. Gireyis qormaata qoramte sana darbuu ishee waan hubateef bakka poolisoonnii fi namoonni walitti qabaman gara biiroo isaa dhufee keessa seenuun Liin waan dhugamu obaasee ofitti hammatee gara kutaa ciisichaatti galchatee. Yeroo xiqqoo boodas bultii ijaarratanii amala isaanii hin baratamne sana itti fufanii. Fiilmichis kanumaan xumurama. Waan nu waliin turtaniif galata qabdu. Fiilmii kan akka jaallattan shakkii hin qabu. Fiilmota gaggaarii nama bohaarsan argachuuf subscribe godhaa. Hanga viidiyoo biroon walitti deebinutti nagaan nuuf tura.